Profeesar Mararaa filannoo waliigalaa torbaffaa torbee muraasa booda gaggeeffama. Paartiileen mormituu naannoo Oromiyaa seera guutuuf haala fakkaatuuf hirmaataa jiran. Kana gidduutti rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa ammas akka itti fufee jira. Rakkoowwan gama siyaasaa, rakkoowwan gama dinagdee, rakkoo baay'ee qabna. Carraan siyaasa naannoo Oromiyaa garamitti deemaa jira? Akkamitti ta'aa jettanii yaaddu isiin? Akka ilaalcha kootti filannaan dhufu kun filannaa miti. Nuti akkuma boordiin filannoo seera boordii filannootii fi keessa seenne malee dur nama 900,000 galchina ture. Amma immoo nama 6 galchine. Kuni beekamaa jechuu kooti. Warri kaanis warri keessa jiran yoo ilaalle filannaan karaa lama rakkoo qaba. Durumas filannaan biyya kanaa hinatamaa, inni beekamaadha. Karaa hawaasa galii waan barbaadanitti hojjetu inni beekamaadha. Garuu amma immoo inni dubbiin nagaas sabni keenya nagaaf tasgabbii hin qabu. Sabni keenya jeeqamaa jira. Filannaan kun wal irraanfachaa jira. Namni asii achitti deemee ittiin iyya malee amma durii yeroo warra Adaawii sana innaa warra kaanifaa ture, warra kaanis geggeessaa ture. Hamma Dasseetti, hamma Wallootti, hamma Baahir Daaritti, hamma Hawaasaatti, Oromiyaa immoo hamma Muyyaleetti, hamma Gindiriitti Keeniyaa maannoo Sumaalee. Amma Harargee, amma Wallaggaa, amma eessatti deemaan ture. Amma Ilubaaboor, Jimmatti deemaan ture. Amma kun hin jiru. Sabni keenya jeeqamuu duwwaa otoo hin taane wanti jiru sulultaa bira dabarree, sabbata bira dabarree wanti hojjechuu dandeenyu akka filannaatti saba keenyaan duula nu filannaa geggeessinee waan gochaa jiru hin jiru. Ijaa kanaa sabni keenya filannaa kanarraa waan guddaa waan eegu natti fakkaatu jechuu kooti. Warri bulchaa turanii itti fufuta. Humnaanis tolaanis. Garuu rakkoon biyya kanaa bal'achaa deemaa jira. Biyyi gara hin taanetti deemaa jirti. Akkuma akka afaan isa Ingiliffaan dubbadhe sanatti ilaalchi nani qabu biyyi kun carraa 4 keessa tokko hin quunnama jedheen sodaadha. Tokkollee keessaa fooyyee qaba. Isaan kan gadhee ta'uu danda'u. Inni tokko carraa inni amma jeequmsa amma jiru kun rakkoon amma jiru kun sabni nagaaf tasgabbii dhabee jiru kun inni itti fufuu danda'a yeroo muraasaaf tokko sana. Carraa lammaffaa nuti qabnu mootummaanis hamma karaa amma deemaa ture sana kana barate alaas keessaas dhiibbaan jiruudhaanii lakki karaan kun nun baasu saba ofiis saba biyya kanaatiifis biyya kanaafis nagaan fida jedhee waan tokko warra mormituu wajjiniin saba wajjin gadi taa'ee hojjechuu yaaluudha. Inni isa lammaffaati. Sadaffaan immoo warri lolaa jiran kun karuma isaanii wal tokkollee yoo ta'uu baatan maal ta'uu taatan karuma isaanii dhagaa darbachaa maal gochaa Finfinneetti deemna jedhanii as dhufuu danda'u. Arfaffaa garuu biyyi kun akkuma biyyaatti diigamuu hin dandeessi. Isa immoo warra nu bulchaa jiru kanatti simeera. Iddoo muummichi ministeeraa jiruttis kaaseera. Ilaa Sooveetii biratti isheen jedhanii waaqni nabsi ishee amaaru. Meeshaan saraawitiin ishii qabu, raayyaan ittisa biyyaa ishii qabu, meeshaa niikuleerii jedhan sana addunyaa kana qaniidhaanii yookiin sa'aatii muraasatti yookiin qaniidhaan iyyuu gara daaraatti jijjiiruu danda'a. Balleessuu danda'a. Humna raayyaan ittisa biyyaa isaanii humna sana qabu innaa Sooveetii birattiin biyya 15 taatu dhaabbateetti ilaala. Maal godha? Ofitti tokkos immoo of balleessamoo biyya balleessamoo balleesses maalan argadhee dhaabbateetu malaala. Ammas raayyaa ittisa biyyaati duwwaadhaan biyya kana tokkummaa eegaa biyya kana bulchaa biyya kanatti fufsiisa inni jedhamu abjuudha. Ija kanaanii
warra mootummaa kanani mootummaa isaa ta'u mormituu warra kaanis haa ta'u biyyi kuni akka hin taanetti dhiibamaa jirti, akka hin taanetti deemaa jirti. Gara qalbii keenyaatti deebinee biyya kanaafis saba biyya kanaatiifis ofumaafis nagaa argachuudhaa fi garaadhaan itti hojjechuun nurra jira. Hundi wanti siyaasni biyya kanaa nu ilaallata warri jedhan hundayyuu walitti waamamee akka Dabub Afrikaa fa'aa sanatti moodelii sanaanii akka biyya tokko tokkotti rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u nurra jira. Hammasitti rakkoon keenya jeequmsi biyya kanaa maal biyya kanaa bal'atee itti deemuu danda'a. Kanuma isinitti himuu barbaada. Baay'ee galatoomaa Profeesar. Ani garuu waa'ee siyaasa dhiisnee osoo nageenyuma irratti osoo hojjannee baay'een gammadaayyuu inni kan argannu natti hin fakkaatu. Siyaasni amma tolletti inni ati jettu dhufuu hin danda'u. Ilaa waan tokko sitti mee darba. Namichi Piiter Bootaa kan jedhanii gurraacha maannoo adii Saawuz Afrikaa bulchaa turetu naggaadota warra gurraacha kan walitti qabeetu maa siyaasa keessa galtu hojjettanii biddeen keessan nyaattanii jedhee lolaan warra gurraachatu hunda walitti qabee warra naggaadota biyya sana. Xinnoo gurraachi wayii fooyyee qabu ka'eetu gooftaa koo barii nutu siyaasa bira dhaqee otoo hin taane siyaasa nuti dhufee jireenya dhoomu kanatti rakkannee. Ilaa siyaasichi nagaan hojjetteettus nagaa fiduu hin dandeenye. Siyaasichatu nagaa balleesse siyaasicha hoo tolee nagaan dhufuu danda'a. Profeesar baay'ee galatoomaa.